إليك ربي سبيس. الحمد لله ربنا وريفنا قبل مودون ودون ريفنا قبل وارد جاي مال تراد تودون Dari ambai dura. والله كين ودون ريفنا قبل جدو زين كنا تنام ريفنا قبل مال تراد ودو كوي ودو مال تريفنا راحة دجرة والله أنا أما جديد أمريكا أنا كده قال أما لا لو جرا فري سني تاسار مالي والله لا سني تاسار كاتا يسيقول ودو banggi bega jatuh revenge tak keren juru kul dah. Habar sa. Dah waye. Jirta lubu. Jirta akan banati si lubu nani jadi nane da edak ufe shamarang gutu am tasalatu male barbadon. Atiwa salat tawa. Banni Wang ya tu cantik adu hibar. Himbare am male wanong kab duri revenge uddu kaisa saning kab kadubasan. What? Kori cantik bodo berakas deh. Ulu anci walit garuan durbumma qabdi seatu garun qabd ballod Ama mal jechu barbadire yani kanafu warra salatu barbada jirta binti islam da wara jirta. warra salatu malen barbad dabbona kasi barede dikamte wanta kan qabdu barta wanta Abar sobanna rabbi abar sobanna na ergi rabbi jadilala misenjaran. wallahi sir inga buda Abar sa aye banna lubu da sai sinjir au misenjar gi fiya bagade. sir ga style sadi jira kam sir ga kaduba fetamu katete barga Kaduba sani midla kadura ergi kadura style ga jira beta jalqa barra kalal dubi har masukumta har maraga tarta panti adi ufirra dikisho qabde lalchifta hintane yetani duban ulkate agarsiiftan tane yetani ergasi guutu firra Kaduba san ergi kaduba ergi. Yalla far so dadda dukkuba jira dadda kaduba ergi style sadi kanat da koyad suni mudi amma yalla da rabbi ergi dadda ya farsa wallahi style suni to la rabbi ki kan wanta amale kala imbe ngani ana malu dagay gide agarsiifte ergi yalla ergi beta akamale taate akka nama kaawwanii gajjettee qofa nargisiifte fuulallee luka lamaan jidduun as baafte na ergi rabbi yadi hindi takada jala kana de ya farsa ergi dukkuba jira wallahi amma ibe keessa jira dagay wallahi Samira fuula kana luka lamaan jidduun as baafte fuula kana luka lamaan jidduun as baafte bedheen kun marti wanni hundi badhee jira tik odoo akkasi argatanii maal ustaas booniyya kiyya maal goona eshi achi luka lamaan jidduun afaantu mudhataa jira afaan illee mudhataa bara ni gajjettee jilba lamaan qabattee daasiin salaatu jirti se ittiin da'uuf dagatte na fakkaate miskiina amman ergitamoon ergiti Fiirga wallahi fiirga ta'u. deemtuma gurraatti Magaala wallahi magaala daabboon isiin bareeddi gurraatti akkasii cina. yaani akkuma fuulaa kana jechuudha Akkanuma wallahi akkanuma jedhe daabboon isii akkanuma marte bareedaadha. Inni bareeddi garuu maal beeta istaayilii siittu istaayilii badaadha. Eessarraa jalqabdi beeta jalqaba. Dhungorraa jalqabdee harmatti tartee harmarraatti gurmaa ijaa baaftee huccuu gurraa tokko deebitee. Wanti affaasaa fakkaatu takka qabdi immoo. tabirri keessa kaatta itti faanti sun Faantiin affaasaa qabdi gooymeen laallaa. Affaasaa qabdu takka gooymeen faantiin sun. Wallahi Yaada farsa miskiintitti wallahi faantii affaasaa qabdu takka qabdi. Gooymeen sitti agarsiisa isinitti agarsiisa qooyaa gaayis. Faantii san isinitti agarsiisa qooya. Isiilleen soora kana jaalatti galchiti bara. Yaa Rabbi akkana na goota. soora miskiina ergati alzala taa'uun qabu soorishaan soorishaa Keessa kuttisina faantiin affaasaa. Dhaggeeffadhu afartu wallaahi billa mucattiin ofii daabboon hin bareeddisamu dhaggeeffadha homaan jettu beeta. annatti ni mina arguu barbaada anee maayas maamanu annatti arguu fedha afar saadee erge boo Laallakkinu daabboon isii Ni amma erga dhaggeeffadhu afartu tokkokkiin tiyaa dabaa jira yaaki tokkokkiin tiyaa daba dhaggeeffadha namni dhibba ja'a kun namni arguu feetan fooroo na godhaa kootta namni arguu feetan jechuudha isinii erga hundi keessa. Keessan ergaa hojii jalla barto gaayis hundi keessan dafaa namni arguu feetan keessan ergaa wallahi hundi keessan hayi jala bas keessan ammoo daddafaa fooroo namni ergaa. Isin haa ergu bakka hunda. yalla farsa bakka amma isin jesain farsa bakka amma isin jesain ergi yalla farsa Ama nagay xiqqoo Jadi haasoo. amarko. Sabiidhaa bakka takka hin dhaqu.
Yoo ergu feetisii ergaa rakkoo miti. Eda'uu maqaa duraa balleessa daddabaati keessan isin ergaan. Hay dabaa hundi keessan. Dhagaye anamu maaltu na ajaa'ibe beeta maaltu na ajaa'ibe sanii miti wanni na ajaa'ibe istaayilii kanaan kennachuun ka jiru istaayilii kanaan akka namni agarsiisuu ka jiru. Hindi si erga yoo na ergame lubbuu si erga hindi yaadi yaambifti. Ene likisisaaloo na ergame. Wallahi daabboon sii rabbii kee kadhe daabboo bataam murti daabboon wallahi ni qabdi daabboo akkasii fidaa isinillee warri waa agarsiiftan kun warri daabboo agarsiiftan akka booniyee sanitti gizee kanitan ofiillee nu isin kadhatu dadhabne akkuma booniyee sanitti. Irraa baranna ergi Rabbii jedhi naa ergi rabbii jedhi soori shaaf feesbuuka kan keen beeku barre. Mafarso. Karena wajah erger baru karena wajah share kore. Wayye. Facebook ni ki abdi arti era umman ko ko namni bayam Mee koy ammoo malaala nan baasina ammoo malaalee dhufa. Abdii arsiyette. Profaayilii maaliin jiru? Kame or dirree maasa. Baada nama oduu jaalatan namni akka hindiif Samiraa oduu jaalatu jiru asbi Allah walii mana. Koy banna profaayilii maaliin jiru sooranatti. Lakkoofsa keessan bichaa keessaan naakaa wallahi isin erga intala tana salphisuu qabna. ni era China. Deem naa ergi feesbuukii kiyyan beektaa tuuyyuu. Master. Tokko maal jere beektaa amartu erga. Afarso. Galatoomna. Wayye. Akkam jirtu nagaa keessanii? Master. Jirta mangiste akkam? Jirtu akkam jirtu nagaa keessanii? Maa dhufta ajandaa xiqqaa tokko arganne maa dhufte tapha? Ajandaa karaa madeemaan argeetti goree akkan itti goruu wanti na godhe maanni beektaa? Warri naa ergi jedhan kuni kan keessan banaatii gad jedhaa ilaalaa maalutti fuutu kan namaatti haraama kan namaan laalinaa kan keessanuma ilaalaa. Sooraan haa ba'uu didebbo. Afarsoo. Wayye. Aannan deema karaan darbaa jiraan. Rabbiin sodaadha. Asumatti kolfaa taphadhaa malee aybii nama hin daddabarsinaa mucaan kun obboleettii keessanii. Tarii qaxxeedhaa yookiin immoo daayirektii kallattiin obboleettii ta'uu baattus amleensi yeroo tuqamu tarii karaa biraatti miidhaa biraa keessa illee galuu dandeessi. Master jette kanan nama fakkeenyaaf